nagaa fi araarri waaqayyoo bakka jirtanii fi haala hojjettan hundumaa keessatti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota fi maatii Trinity Media Network akkam jirtu nagaa keessan lafa jirtanitti nagaa qabdu afurri keessan foon keessan nagaadhaan waaqayyoof haa galatu anis namni koo nagaadha. Egaa barnoota keenya yookaan immoo qo'annaa keenya hiika mul'ata Yohaannis akkuma waliin jalqabne kun har'a waldaa Saardees irra geenyeera. Ergaa waldaa Saardees isiniif qabannee dhiyaanna. Amma sanattuu Trinity Media Network namoonni subscribe hin godhine jiraattan subscribe gochuudhaan maatii keenya akka taatan jaalala waaqayyootiin isin gaafata. Hiriyoonni keessanis subscribe akka godhaniif share godhuun isin gaafata. Yeroo dabarsinii dhugaadhummaa akkasii qabuuf mallattoo beellaa sana banaa yoo gootan baay'ee gammanna. Waaqayyo gooftaan yeroo qo'annaa keenya akka inni eebbisuu tokkollee hin qabu itti qabna. Seenduubee Saardees. Jechi Saardees jedhu hiika sadi qaba. Tokkoffaan keessaa ba'uudha. Lammaffaan haftee yookaan ruminaantiidha. Sadaffaan immoo dhagaa gati jabeessi Saardiyaa achitti waan argamuuf moggaasa maqaa kanarraa waan fudhamteef Saardiyaa yookaan immoo dhagaa gati jabeessi jedhamuun ni beekamti. Hundeefnee magaalaa Saardees kun yookaan immoo magaalaan Saardees kun immoo kan isheen hundeeffamte naannoo bara 1200 Liidiyaa jalatti bulaa akka turte argina. Mootummaan sooressaa Kiroosis jedhamutu magaalaa kana bulchaa ture. Gaara guddaa Xaamlees jedhamu irrattis akka hundoofte seenaan kan nutti himu yoo ta'u yeroo ammaa kana Saartii jedhamtee waamamti. Waldaa tiyaatiraa wajjin wal bira qabamtee yeroo ilaalamtu gara kibba bahaatti maayilii 30 fagaattee argamti. Kaartaan armaan gadii addaan fageenya waldoota torban gidduu jiru kan agarsiisu yoo ta'u akkaataa armaan gadiitiin yaa ilaallu. Akkuma asirraa ilaaltan Efesoon Simirnaarraa maayilii 35 fagaatti. Simirnaanii fi Phergaamoon immoo maayilii 45 irraa fagaatu. Phergaamoonii fi tiyaatirri immoo maayilii 40 irraa fagaatu. Tiyaatirrii fi Saardees immoo maayilii 30 irraa fagaatu. Saardeesii fi Filadelfiyaan immoo maayilii 28 irraa fagaatu. Filadelfiyaa fi Leedooqiyaan immoo maayilii 45 irraa fagaatu. Leedooqiyaa fi Efesoon immoo maayilii 95 walirraa fagaatu. Kanarraa kan isin hubattan waldaan baay'ee walitti dhiyoo taate Saardeesii fi Filadelfiyaa yoo ta'u waldaan baay'ee walirraa fagoon immoo Leedooqiyaa fi Efesoon ta'a. Akkasuma Leedooqiyaanii fi Phergaamoon illee baay'ee walirraa fagaatu. Kun egaa akkaataa argama waldoota torbanii biyya Eeshiyaa xiqqoo keessa jirtuuti. Magaalaan Saardees kun kan isheen ittiin beekamtu soorummaadhaan beekamti. Kunis immoo lagni guddaan Paaktolas magaalattii keessa waan darbuuf lagdi kun warqee fi dhagoota gati jabeessa haree fiduudhaan biyyi sun yookaan magaalaan sun akka itti fayyadamtuuf carraa uumafi. Karaa biraa immoo afata mana keessaa isa jibbaa jennuun biyya kana keessatti baay'ee beekamaadha yookaan biyyi kun oomisha kanaan baay'ee beekamti. Karaa biraa immoo ijaarsa manaatiin illee biyya baay'ee yookaan magaalaa baay'ee beekamtuudha. Karaalee qaxxaamuraa 5 fi daldala gurguddaan karaa daandii saffisaa haayiweey kan qabduu fi giddugala daldalaa fi imalaa baay'ee barbaachiftuu taatedha. Hundeeffamni waldaa Saardees akkuma kana dura ilaalle dhiibbaa lallaba Phaawuloosiin jedhamee amanama. Waldaan kun karaa biraa Died Church yookaan immoo waldaa duute jedhamtee amala waldaa bara 1750 Kiristoos boodaa kan bakka buutudha. Kanaafuu waldaa haareffamni ishee barbaachisu jechaadha. Waldaa Saardeesichaan riformiin waldaa ishee barbaachisu waldaa haareffama ishee barbaachisu jechuudha. Akkaataan waldaan Saardees ittiin hundeeffamte kana yoo ta'e waldaan kun maqaa hin mirkanoofne yookaan immoo
unrecognized name qabdi. Unrecognized name maqaa hin mirkanoofne. Maqaan kunis maa inni maqaadhumaaf jiraataa garuu du'aadha. Here is unrecognized name maqaa hin mirkanoofnedha. Ani hojii kee beekaa maqaadhumaaf jiraataadha malee kan jiraataa jedhamtee hin waamamtaa ati garuu du'aadha. Maqaan kun hin mirkanoofne garuu maqaadhumaaf jiraataa jedhamtee waamamtee jechuudha waldaan tun. Maal kumii irratti dhiyeesse Waaqayyo waldaa kana gubbaatti? Tokkoffaani maqaadhumaaf jiraataadha jedhamtee hin waamamta jedhan Waaqayyo. Ati garuu du'aadha. Jireenya hin qabdu maqaa qofa jiraattaa jedhaan. Yaa ijoollee maqaadhumaaf jiraachuun baay'ee rakkisaadha. Hojiidhaan hin jirtu, faarfannaadhaan hin jirtu, lallabaan hin jirtu, qulqullummaadhaan hin jirtu, duutuudha. Daayit Church kan jenneef kanaaf. Maqaadhumaaf jiraata. Namni baay'een warrayyuu maqaadhumaaf jiraataadha jedhamtee waamamta kun maqaa hin mirkanoofne Unrecognized Churchidha. Magaalaa Sardes lafa ol ka'oo Xaamles faana 1500 dheeratu irratti waan ijaaramteef karaa sadii hin cufaadha. Karaa tokkoon qofa banamaa qabdi jechaadha. Diinni nutti dhufa jedhanii hin shakkan of gatanii rafu. Sababni isaatiiyyuu karaan isaanii hundumtuu cufaadha karaa takkitti irraan kan hafe. Kana abdatanii yookaan kana amananii of gatanii rafanii bara 549 Kiristoos dura mootiin Pershiyaa Qiiros loltuu fudhatee seenee rukute. Kanaanis dammaquu hin dandeenye. Homaa inuma rafte. Si'a lammaffaa mootiin Antiikaas guddichi bara 218 achumaan seenee karaadhuma dura mootiin Qiiros seenee yookaan mootiin Pershiyaa Qiiros seenee rukute sana amma mootiin Antiikaas jedhamu kun seenee rukutus waldaan kun dammaqxee yookaan magaalaan kun dammaqxee ka'uu hin dandeenye. Waaqayyo immoo maal jedheen? Yoo dammaquudhaa baatte akka hattuun magaalatti dhufutti sitti dhufa jedheen. Egaa otoo isaan rafanuyi mootiin Pershiyaa Qiiros seenee rukutee kan ba'e. Ammas lammaffaa otoo isaan rafanii mootiin Antiikaas seenee rukutee kan ba'e. Kana lamaan irrattuu hin dammaqne of kakaaftee of ijaaruu hin dandeenye. Maal jedheen gaa Waaqayyo? Kaa'ii dammaqaas ta'e jedheen. Yoo dammaquudhaa baatte garuu ani akka hattuun dhuftutti nan dhufa. Akka hattuun magaalatti dhufutti sitti dhufa. Naannofa yeroo waan sitti dhufus matumaa hin beektu. Fakkeenyaaf yeroo Qiiros seenee rukutu, yeroo Antiikaas seenee rukutu otoo beektee ofirraa faccifti, ofirraa loltu ture. Isumayyuu karaa takkitti malee immoo karaan seenuu hin danda'amu. Karaa takkitti sanayyuu immoo of eeggachuu hin dandeenye. Of qabuu hin dandeenye, dammaquu hin dandeenye. Karaa diinni galee isaan rukutuu danda'u karaa takkittiidha. Karaa takkitti sanayyuu Qiiros seenee rukuteera, Antiikaas seenee rukuteera. Kana irratti iyyuu dammaquu hin dandeenye. Waaqayyo maalitti hin jedhe garuu dammaqi. Karaan sadii cufaadha karaa takkitti sana of eeguu hin dadhabu jettee of gattee hin taa'in. Dammaqi. Yoo dammaquu baatte garuu sittan dhufaa ittiin jedhe Waaqayyo gooftaa waldaa kanaan. Haa ta'uyyuu malee Sardes keessa namoota muraasa warra uffata isaanii hin xureessine jedhamanii maqaa argatan qabdi turte waldaan tun Sardes. Hundatu of gatee rafa miti waldaa keessa. Muraasni jiru. Har'as Waaqayyo waldaa keessa nama muraasa qaba. 3-4 kan argattu. Warri kun uffata adii uffatanii anaa wajjin deddeebi'uuf jiru. Isaan kanaaf kan malanidha jedha. Warra Sardes kana keessa warri uffata isaanii hin xureessin, warri uffata adii uffatan, warri karaa hundumaa ijaarranneerra, karaa hundumaa karaa diinnetti dhufu hin qabu jedhanii warri rafan. Halkanitti wantoonni itti dhufu waan gochuu danda'u jedhanii yeroo godhanii rafan Waaqayyo gooftaan namoota achi keessaa dammaqan, namoota achi keessaa ka'an hin qaba jedhe. Mana murtii Faarsitti namoonni mooticha baay'ee manamoo ta'an uffata adii uffatanii mooticha waliin iddoowwan biqiltuu mootii keessa deddeemu. Kanaaf asitti kan inni jedhee maa inni warri kun uffata adii uffatanii ana wajjin deddeebi'uuf jiru. Isaan kanaaf kan malanidha jedha. Kanaaf iyyuu uffata adii uffatanii akka mana murtii Faarsitti namoonni mootichaaf manamoo ta'an uffata adii uffatanii dhaaba isaanii keessa deddeebi'u. Iddoo ol ka'aa keessa deddeebi'u. Warri Waaqayyoof amanamoo ta'an immoo gaaf tokko Jannata keessatti yookaan Tsiyoon keessatti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjiniin hin deddeebi'u. Warri Waaqayyoof amanamoo ta'an. Egaa kanaaf maal jedhiin Waaqayyo nama moo'utti akkasuma uffata adiitu uffifama.
ani maqaa isaa macaafa jireenyaa isa warri jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman keessaa hin balleessu. Abbaa koo duratti ergamoota isaa durattis maqaa isaa waamee kan koo ta'uusaa nan beeksisa. Dinqiidha kun. Meera deebi'aa dubbisaa. Nama moo'utti akkasuma uffata adiitu uffifama. Nama moo'utti ani maqaa isaa macaafa jireenyaa keessaa hin balleessu. Yeroo tokko tokko namoonni fayyina irra jedhanii Waaqayyo maqaa namaa galmee jireenya irraa kan balleessu laappisii qabatee taa'aa jedhu. Ela kunoo kana laal. Isa warri jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman keessaa hin balleessu jechaan balleessuu danda'a jechaadha Waaqayyo. Abbaa koo duratti tokko. Lammaffaan immoo ergamoota isaa durattis maqaa isaa waamee kan koo ta'uusaa nan beeksisa. Galmee sanarraa waamee beeksisa jechaadha. Hin balleessu jechaadha. Warra balleessu qaba jechuudha Waaqayyo gooftaan machaa. Argitanii? Dinqiidha kun. Waan addaati. Namni gurra qabu ammoo deebi'ee meeshii kana ilaalaa isin iyyuu deebi'aa obboloota koo. Meeshii kana duwwaatti deebi'aati ilaala. Argitanii ilaala. Nama moo'utti jedha. Akkasumas uffata adiitu uffifamaadha. Nama moo'u. Dammaqee ka'ee hattuu isatti dhufu. Badii isatti dhufu jalaa. Nama moo'utu uffata adii uffata. Uffanni adii Yohaanis mul'ata boqonnaa 7 lakkoofsa 10 irraa kaatan gaafatan warri uffata adii uffatan kun eessaa dhufan jedhee tanan gaafadheedha miti. Isaan kun warra uffata isaan dhiiga olii kaatiin miicetanidha. Eewusaan warra gana guddaa keessaa ba'an. Egaa Waaqayyo gooftaan uffata adii itti uwwisa. Uffanni adiin mallattoo qulqullummaati. Mallattoo ayyaana Waaqayyooti. Kanaafuu moo'uun uffata adii namatti uffisa. Macaafa jireenyaatii fi macaafa olichaa garaagarummaa qabu. Macaafa jireenyaa jechuun namni dhala irratti galmaa. Macaafni olichaa immoo warra jireenya qulqulluusan dhala irratti galmaa. Macaafa jireenyaa keessaa hin balleessu warra kansaa Waaqayyo gooftaan macaa. Kanaafuu warri moo'an akkasuma uffata adii uffifama. Ani maqaa isaa macaafa jireenyaa isa warri jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman keessaa hin balleessu. Abbaa koo duratti ergamoota isaa durattis maqaa isaa waamee nan beeksisaa jedha. Agartanii? Dhumarratti immoo akkana jedha. Namni gurra qabu isaa hafuurri qulqulluu waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Mul'ata 3 gubbaatti. Kuni ergaan Yohaannis kun yookaan mul'anni Yesuus Kiristoos Yohaannisitti mul'ise kun waldoota 7 gubbaatti kanaaf duwwaa odoo hin taane hundumaaf kan ta'u waldoota kiristaanaa hundumaaf akka ta'u. Namni immoo ergaa kana dhaga'uun akka itti jiraatu macaafni qulqulluun nutti himaa jechaadha. Agartanii obboloota koo. Agartanii sii galeera. Kan itti fufu ergaa waldaa Filadelfiyaati. Ishii ergaa Filadelfiyaatti walitti deebina. Ammasittuu sabiskiraayib gochuun dagatinaa, sheer gochuun dagatinaa. Yaada keessanis magaalatti barreessaa. Waaqayyo gooftaan nu gargaara. Trinity Media Network. Miidiyaa keenyaaf haaraa yoo ta'an sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa yeroo keessaniif. Laayik gochuun dagatinaa. Komentii jalatas yaada keessan barreessuun dagatinaa. Mallattoo beellaa banaa godhachuun dagatinaa. Yaada keessan immoo nuuf qoodaa. Waan irraa barattan, waan sirrii dhaggeeffattan, waan sirrii hojjettan yaada keessan nuuf kaa'uun baay'ee gaarii. Waaqayyo gooftaan na eebbisu.